ساعتي لما نيسان بودا بيا ألقا كيس بشان هما اسم بيتا سن كيس دوراني ركون تيسمورا سايكولوجيكال problem جولين كبني جرتي إيجا تشيلتي بوداس كوريج سموا دوتش دنداتي في ساعتي لما نجرا كرون فتنتي نموني سمو ساني جي كمني جران كان يككنا وجه تاجران خا بيكي وانتي أوروموني في جوبين وقصة دين كان كيس دبري collective psychosis case وانا مقالجو والمراتو ولو من بيتي قوتو زركوا مراتو كيس قالوا دنداتوري ركون كون نجرا توخانا لما فا خنا رد بلتي أتكارف المركي دون فا كسوشيال ميديا رتي سوشيال ميديا كنا مفايدة كو ميداس كوا يو if مرتي if update يا مدن ديسي مالي يو if قديفته yoo laaltan ijoolleen kun waggaa laayivii wal miidhan lubbuu namaatu itti fakkaatu kompiitar geem itti fakkaata. Fakkeenya tokkoon isin kenna lolli dirooniidhaa kun amma namni dur waggaa ol lolu kilaashii isaa ta'u girnoo qabatee wal harkaatti yookiin immoo uleenis yoo taate dur irraa kaasee wal harkaa waan wal dha'uuf anis niin du'a jaa nama duus ni harka waliin hafuudhaa jira. ولينو صداق تونس يجا صداق تونس نجرا واني دروني انتم في الدمالي فقوة تيسيسي نما رويتا نما دوسا مبران جايسو اتلين دامتو so what this drone warfare did emotion da keisa base bikata ka rumi drone to kodake lalen ture biyoititti wo jolle achi kasi jolle tikko jolle ama didemi keisa dana hogga lolar drone du khasan akka nama geema kompiitara taphatutti ilaalanii jechuudha. Akka nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka nama geema kompiitara taphatutti ilaalanii jechuudha. So social media kanarratti ijoolleen jirtuuttuni wal morkii wal dorgommiin isaan qaban kun akka waan nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka waan geema taphatanitti warri fudhatanillee akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee keessattuu hedduu kasi aarsu ijoolleen biyya lixaa jirtu. Ijoolleen umriidhaan tutturte. Ijoolleen amma 25 gadii tana dhiisuu ni dandeenya. Ijoolleen daaddaa teenya warri biyya Awurooppaa jiran biyya Ameerikaa jiran hancufa luqumsan isaanoo maaliif waan kana keessatti hirmaatan hoggalaallu bololaaf wal dorgommii dhuunfaa qotaa Jamaaliif Khadiir dhuunfaadhaan godhan gara sooshaal miidiyaatti fidan abaluu laayikii akkamina jaalerra wallola dubara irratti qabanirra fuudhaniiti guuza baafatan guuza kana isaa baafatan gosaa fi gandatti galfatanii jechuudha. Barbaachisaa sana maqaa isiniif hin daa qoradheetiin jira walummaa ijoolleen diyaasporaa ture maalirraa kaatee dubbiin ture isarraa akka kaatanii beektan dhimma dhuunfaa xiqqaa tokkorraa kaatee babal'ataa dhuftee jechuudha. So rakkoon biraa kaa garuu gama dhuunfaatiin isa kana gara namoonni dhuunfaa keessa jiran wanni kun babal'ataa hoggaa deemu shirri siyaasaas keessa dhufee jira. Kana bal'inaan gara fuulduraas kan hin dhiyeessu ta'a. Kunis maali? Yeroo paatarni laale fakkeenyaaf achuulee nama tokkotu alartiitti na godhee qorate yeroo walajjeechaan tun dhuftu hundi san dura guyyaa tokko lama oowwa siyaasaatii Itoophiyaa keessa jiraata. Yeroo oowwi siyaasaadhaa keessattuu dhiibbaa mootummaa irratti fidu dhimma Wallaggaa ta'uu dandeessi, dhimma Finfinnee ta'uu dandeessi, dhimma qaala'insa jireenyaa ta'uu dandeessi. Hoggaa wanni tokko mootummaa irra dhiibbaa geessisuu eegalu wanti dhufee dhuwa asirratti wanti godhamu kun jechuudha. Amma kan eeggataa kun faan is very very suspicious. Yoo agartan paatarniin ajjeechawwan amma duraa kun dura ololaan walitti dhaadachuun godhameeti ajjeechaatti deemamaa ture. Kan eeggataa kun sadan osoo itti namni hedduun ofirraan beekin osoo sirriitti hin beeksifameen godhamee jechuudha. Maaliif dhimma amma deemaa jiru kana jijjiiruudhaaf akka ta'e wanni siyaasaa ni agarra. Sankoo osoo hin ta'in qorannaa maafiyaa 220 godhe keessatti xiqqoo tokko isinitti waatiin ture. Warra tikaa mootummaa ta'an keessaa kaa yeroo addaatti biyyoota Arabaa kanatti deddeebi'aa turantu jira. Takka sababni irra utaalee maafiyaa daldala daddabarsa nama Oromiyaa irraa kaasee hanga Saawudii akkasumas baadiyyaa biyya Saawudii keessatti alkoolii fi diraga adda addaa qopheessuudhaan biyya san keessa raabsan maafiyaa humna ciccimaa qabu hidhatee jira kun isin beektan. Maafiyaan kunis shoora keessaa qaba jechuudha. Maafiyaan tun immoo biyya wajjin qabdi. Baay'ee maafiyoota kana keessa warra amma isin agarre sooshaal miidiyaa irratti mul'anne kan dur dahannatii wayyaanidhaa turan. Ka dahannatii Yaman turan. Ka dahannatii Soomalee turan. Ka dahannatii Eertiraa turan. Ka dahannatii Bilisiginaa turan daldala kana keessatti hirmaachaa jiran. Biizinasa guddaadha wanni kun. Jarri kun hoggaa
qorannoon keessattuu mootummaa Saawudiidhaa irra dhiyaate san daayivartii gochuudhaaf hoggaa xiyyeeffannoon hawaasa turre daayivartii gochuudhaafis akka fayyadaman waan agarree jira jechuudha. Waliigalatti wanni deemaa jiru kun waan xaxama qabu. Lubbuu namaatiif garuu xaxamaa miti. Wanni baay'ee garaa si nyaatu namni ooyiruu qindii takkaa osoo qabaatee irra qotachuu danda'e. Bishaan hamaas isin beektan irra cehee ibidda biyya Arabaa san keessa hin dhaqu. Osoo ooyiruu qindii takka qabaate. Amma tokko waan nyaatu ijoolleen tuni hedduun isaan ijoollee baratte. Hojii mootummaa ni dhaban, ooyiruu qotatan hin qaban, aayyoo fi abboo fuuldura dhaabatanii laaluu waan hin dandeenyeef garas baqatan. Lammaffaa milishaaf qeetti ijoolleen tuni hidhamtee, cafaqamtee, rakkattee garas deemti. Warra kana ajjeefamaa jiru. Warri ajjeefamaa jiru kunoo warra akkamii rabbii isinuu isa addaati. Warra sooshaal miidiyaa irra wal arrabsu kana osoo taate barra koon qabu. Osoo Aslii fi Hamzaan wal cafaqanii barra asii wal lolan jetta. Isaan namni isaan tokko hin jiru. Nama sooshaal miidiyaa irratti wal loluu dhiisi bilbila harkaa hin qabne. Ka eega bishaan dhuge guyyaa meeqaa agartanii jirtan gurbaa tokko fakkeenyaaf yoo ajjeesuu deemtan uumana nyaachisaa kan jiru tokko agartanii. Ijoollee waan takka firraan quba hin qabne kareefu guyyaa meeqaa booda achi geesse dalagaa barbaadu jirtu. Kaa bakka sanitti Arsummaa Walloo Harargee Jimmaa dhiisii namummaan irraa badee if jibbite. Nama ijoollee shan qabu daa'ima amma 18 ijoollee duraa wanni isaan godhan waan ajaa'ibaati waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kana keessatti tamaafiyaadhaa naa gala. Mootummaadhaas naa galti siyaasa. Garuu ijoolleen teenya tarakkoo akkasii keessa ifiifuu dabartee achi dhayite. Kammoo Liibiyaadhaan kutee Ijiptiin kutee namni meeqa biraa du'ee gargaarsa rabbiitiin Awurooppaa fi Ameerikaa ga'e. Awurooppaa fi Ameerikaatti maqaa Oromootiif Oromummaatiin hawaasa Oromootiin gargaarfamee waraqaa argate. Arra gaddeebee miskiina waan nyaatu dhabee biyyarraa baqate. Miskiina lubbuu fi aayyoo fi abboonsaa akka milishaa hin ajjeefne lubbuu isaa mallaqaan bittee suutiitti ergitee ajjeesaa jira jechuudha. Hiraarsaa jira jechuudha. Balaan tokko nurra gahaa jiru dhumaatii namaati. Akeekni waan kanaa maali jennee alaallu. Kana jeetiin raabuu. Akeekni waan kanaa tokko jarri maafiyootatis namoonni dhuunfaa kunis dantaa dhuunfaa fi waloo gaggeessuudha barbaadan. Miidhaaf akeekni waan kanaa du'a lubbuu namootaa qofa miti. Waggoota 8 dabre kana systematically Oromummaa caccabsuudhaaf. Oromummaa osoo hin ta'in namummaa moral value hawaasa keenyaa caccabsuudhaaf irratti dalagamaa jira. Waan tokko yoo hubattan ijoollee waan kana gootu alaabaa uffatti bakka tokkotti. Dubbee deemtee hoggaa laaltee waan ijoollee sabboonummaa qabdullee miti. Ijoollee qabsoo keessatti turtellee miti. Deliberately sabboonummaan Oromoo akka jibbamu namni waan Oromummaa jedhamtuun akka jibbu. Namni qabsoo Oromoo tan akka jibbu. Oromummaa tanaa akka jibbu waan yaalamee jira. Kabiraa gandatti uummata cabsuudha barbaadamaa jira. Ijoollee tanaa laalte maali? Abaluu ilma Walloo, Kormicha Arsiidhaa, Jayina Alaa, maali Oborraa, maali Jimmaa. Deliberate. Maaliifi hoggaa inni laayivii gadhee nama ajjeesu maqaa laaltaa miidhayte asli Oromiyaa ajjaa bara kun. Asli koo osoo hin ta'in Oromiyaa san qabata namni hoggaa ati waa dubbattu. Hamzaan kun utuu Hamzaa Harargee ka jiru taate maal jedhama? Hamzaan waa godhee osoo hin ta'in Harargee sanitti namni maxxana. This is deliberate laal. Akka namni Hamzaatu waa balleessee osoo hin ta'in Harargee waa balleessee. Yoo kaab fakkeenyaaf kaaba Oborraa ta'e kaab san dhiisaniiti Oborraa waa godhee. Deliberateidha. Gandummaan akka dagaayitu. Beek amma afurii mi kaasa warra gurguddaa Oromoo keessaa afurii bara amma lola kana keessa